Hello. Hello Saiba. Nagaya Fayyara. Fudhate? Dibbala maajajeetiin jira. Guyyaa sadi booda nu dhufti bakka. Awo jiruun barana bara akka tokko tattaate. Adini qalla dabar. Bakka hundaafuu bakka laaqanaatti si eega. Achi na dhufta. Ya Rabbi khamina rizqi. Ya Rabbi la banqa. Ya Rabbi nafit. Ya Rabbi nafit. Rufu qaba. Arreerayana. Kan qonnyaa nyaachifta. Foon nyaachifta. Ta'uu qaba. Diina biyya bareeda. Namoonni guddina. Rabbi si baqan nobba. Allah guddina tasmaju. Rabbi subhanahu wa ta'ala. Allah qabu rabbi si baqan nobba. Rabbi si ya ta'ala. Foto si vingar. Uma gosa bira. Mati ya gurbana office gurbana mana office Allah gurbana करता है हम गुरबान हमारा ऑफिस है माता तेरा बोहिया माता नहीं सिले क्या बोहिया ये तो जान दिया कैसे तेरे वह मैं तुम्हें अब ये ऑफिस मेरा कहीं फटो ऑफिस हाली जिरो कुन्नुमा जबरा आदि आगे इन्हीं कमाता सिदे बोरू होता सनीफू ऑफिस रब्बी वायदु नमा मकरा खाई में आखिमा सिगेसे थी मना किया सिगेसे इच्छित अरबा होते नासी का नमाला का करा गद्दा लेना जुड़े तकली जितनी आकाशमस wan noni sind godani khay lara rakatini khay orna jesi thanks abdi bakazanegi ya rabbi adni anta ya rabbi gurbana dosa ya rabbi adni tasattiru muja ya rabbi alamin subhanahu apa oh bishan kanas dirina kanan le kepsi tabar duri dirina kanan idele kepsi de boda magara ki de ma mete apni ko sanifu taget ya rabbi awada lajita
Kalau bersama aku. Eenyu? Assalamualaikum. Ay, nagaa. Salam tarbiilee jalaan deemtu maal akka Waalaikumsalam. Yala deebisneemi. obboleessa biyya afaan qonnee ragaatee galatti ture. Antiyyaa sadaqaas kadhachuu dhufne. Miskiinticha uumaan qabne hawaasa kadhachuu. Dhaggeeffadhu obboleessa biyya ifee waliin xumurine. Qabeenya kana rabbumaa si kan rabbiin sirraa fudhata. Si jaalatee dhimmi kasi kanneen ka miskiinaan irra darajjatu obboleessa biyya. Gubbaan na laalee ni dhaggeeffadhu waan isin jiru. Rabbiin si abbaa ta'ee isaaf alagaa miti. Obboleessa nan dhageessu. Way ajaa'iba. Maatti. Dhaggeeffadhu. Barsi dhaga'uutti jira. Maali yoo fi yoo lakkatti huruunan. Obboleessa biyya na dhaggeeffadhu. Awwanni ni siin jiru. Rabbiin si jaalatee miti si jeeqa qabeenya kana gara siigan. Qabeenya kee kana ati miskiinaan itti gargaaru qabda. Qabeenya kee kana yataamaa cinaan dhaabbachuu qabda. Bakka rabbiin hin feene baaftee akkanatti ittiin araan daleetee ittiin waan fokkottuu daleetee miskiinaan itti miidhuu kana wallaahi fuulduree rabbiitti irraa gaafata. Meena dhaga'i wayin siima. Qabeenya kana akkiin itti fide akka laafaa miti. Keenya kiyyarraa eegalee hanga ammaa miilaan lafa deemeetiin waan miskiinummaan gaafa sanna goote harree irraa ba'u jiraanis. Namni ta'e obboleessa biyya kana hojjeta duruu irraa fatte dubooma miskiin irratti hojjetame. Laal ganaadhaan waan miskiinummaan dur na goote daaba huccuu sana rooffadhee akka gurbaa Indiyaa sanitti akkas daran itti jiraachuu ta'a. Namuu dalagatee fidachuu qaba. Obboleessa biyya dogongorte. Dogongortee yaada kanaa irraa dhiise sammuu si dhuufe. Dhageeffadhu. Nan dhageeffattuumi. Wallaahi obboleessa biyya ammatanii siin jiru. Qabeenya kana rabbii wanni sii kenneef mokkoraaf yoo karaa heerii dalagattee guyyaa boruuttiin najaa baata. Yoo akkasuma namaan miitee ittiin araan gootee ittiin badii daleetee fuulduree rabbiitti Nabii sallallahu alaihi wasallam miilli gabrichaatiin sossooje waa afur irraa hanga gaafatamu umrii ta'e shabaabummaa ta'e akkasumas qabeenya kee kana eessarraa fitte eessa baafte tana hunda gaafatamuuf teessa. Qabeenya keetiin nama miidhin miskiina cinaa dhaabbadhu walaa yahuddu walaa xaamil miskiin jee dhabaa nyaachisi obboleessa kiyya. Ati kun yoo qabeenya kee kanaan dhabaa nyaachisuu baattee wallaahi rabbiin isa dura isa godhee si miskiina godha. Qabeenya kee kana humnateetiin hin finne rabbumaa sii kenne miskiinaan tolatti oole. Diin cinaa dhaabbadhu obboleessa kiyya. Ijoollee ganda keessanii tajaaramtee jira. Jammaa jiilee daawaa fi barnootaa jaanii ijoollee barachuu jirtu diin cinaa ijoollee akkasii sanfaa cinaa dhaabbachuu qabda. Ati ganda keetuu kuban qabdu warra ganda biraa malee. Deemteetuma waan haraamiin dalaguu malee obboleessa kiyya akka kun sin baasuuf sirreesse. Nageetti. Dhaabbadhu obboleessa kiyya dhaabbadhu dhugaa naa dhaamte. An takkaa jireenya kiyya keessa dhugaa arkeen beeku. Arruma dhugaa naa dhaamte. Tani nan darra hunda dalage. Rabbiin naanii araarama. Obboleessa kiyyatummaan karaa sanii deebinaan rabbiin dhiifama sii godha. Saniifuu ana daraan annatti hin balleessine. Gurbaa dhoyitee goombifte san hin balleessite obboleessa kiyya. Jaarsa sanis dheeyiteeti waan aakumaan dhaquus ooloo hanniif niin dhufaaniisi. Geessii fi hanniif niin dhufa. Taatee obboleessa kiyya eega kana taate rabbiin sii dhiisaa gana harraan booda inni kalaa itti deebi'uun qabu. Amma deemeetiin rabbii waa kana nan dhiisu huccuus waan uffatu biteetiin bira dhaqa. Abbo dhufeetiin jira amma magaalaa dhufe. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Sintu ko abbaa dhiifama abbaa dhiifamaan si qarachuu dhufe.
Dhiifama abbaa waan akka harkaan qabu dhiifama anaan si balleesse abbaa kiyya dhiifama sittuqu dhiifama waan akka qabu harka qullaa dhiifama sittuqu abbaa kiyya dhiifama abbaa anaan si balleesse abbaa kiyya dhiifama anaan si balleesse huccuudhanas furodhuuti ol keeyme وجود ناس في العباسي وفضل برانا بدي علينا المسجد دير بلاد والمدينة قالكم هيا درانو وانتم فقط فدرتوكم ولاش مجرجتين فضلتين من جرجرية المبيه يقول عمي في دي تغاية تفر خلاص فوق ابتداء فوق Sangkofamiti, hodolal, malaka kanas, warrafi mati de tigal hodo. Ame, tanaga charra kami narrati, tanaga rojini. Buma beta, usimbogan du Fatima. Nama siapa? jadi jendimu itu ini sini Khawasis. Khawasis ini baru. Turun dulu kak. Ini karena si dia yang pilih kan. Baka, lagare yang ini kita tes mana di dalam mana hewan. Anak dia, Tema.